gooftaa kanaaf galata gashaa. Haleluuyaa. Akkuma amma siittuman ani maqaan koo Maammoo Bariisoo Tolaan jedhama. Bakki dhufeesi Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoo jechuudha. Ganda qoree kookiriirraati. Wanta ishee kanas argameef immoo barataa jedhamu keessi Wallagga Yuunivarsiitiituun Riftii Vaalii tamaaru qacarraa ta'ee Wallagga Yuunivarsiitii nageenya Wallagga Yuunivarsiitiin tamaara. Gochaa Waaqayyo naaf godhe jechuudha. Wanta Waaqayyo naaf godhe lafa kanarratti kan dubbatame lafa kanarratti naaf qaratame jechuudha. Wanta Waaqayyo naaf godhe dhugaa ba'a jechuudha. 2013 keessa jechuudha lafa kanarratti naaf qaratame. Wanta isaan naaf qaratan jechuudha. Guyyaa eegee jechuudha yeroo eegee kan inni raawwatee jira jechuudha. Jalqaba jechuudha lafa kanarraa gaafa dhufee ka'ee jechuudha. Naaf qaratanii turan jechuudha. Ani kanan baradhu jechuudha yeroo sana faarmaasistiin leevelii san tamaara yookiis dippiloomaa san tamaara jechuudha. Yeroo sana jechuudha reefoon dhufee barnoota jalqaba. Maal jedhanii naaf qaratu jechuudha. Siyoosiin jira beektu dippiloomaa keessatti jechuudha leevelii keessatti siyoosiin jira. Akkaataa jechuudha akkaataan darbiisa siyoosii koorratti jechuudha Waaqayyoon naaf qaratanii akkamitti Waaqayyoon naaf qaratu yoon isinitti hime jechuudha. Peennaa kanarratti Waaqayyoon naaf qaratan jechuudha. Yeroo sana peennaa kana baadhee jira jechuudha. Peennaa kanarratti Waaqayyoon naaf qaratanii atiin aan jedhani. Gaafa siyoosiin fuula kee dura dhufuun aan jedhan. Siyoosiitti dhiyaatta peennaa kana fudhadhuutii dhaqii peennaa kanaanii barreessi siyoosii sana irratti milkaa'insan argattadhanii irratti naaf qaratanii jechuudha. Ani jechuudha yeroo sanaa ka'ee peennaa kana nan kaa'e jechuudha. Yeroo masanaa ka'ee jechuudha peennaa kana iddoo sirrii iddoo hin banne jechuudha iddoo qobaattan kaa'e peennaa kana dhaqeen kan biraa bitadhe. Yeroon isaa dhufaara waan ta'eef yeroon siyoosiin dhufa waan ta'eef anis amantiidhumaanii inuma milkaa'aa jechi isaan dubbatanii inuma taa'anii amantiidhaan naqee nan kaa'e jechuudha. Yeroo eegee jechuudha eengadda jechuudha. Dhaqee jechuudha peennaa kanaan naqeen siyoosirra taa'e jechuudha. Siyoosirra taa'e nama 15 taanee fudhanne nama 15 keessa nama 2tu darbe tokko anaa tokko mucaa koo addunyaa kootiidha. Haleluuyaa. Waaqayyo jechuudha dinqii hojjete Waaqayyo nan gara dhaqe ati Waaqayyoodha inni itti dubbatte karaan beekamne isaa itti dubbatte ati immoo naaf raawwatta jedheen amantiidhaan naqeeni siyoosii kanarran taa'e Waaqayyo injifannoo guddaa naa kenne. Haleluuyaa. Warra jechuudha isiniif dubbatame isiniif kakatame jechuudha wanta jechuudha waanuma garaagaraa irratti isiniif kadhatame amantiidhaan godha Waaqayyo isiniif raawwata. Mee naaf raawwatama jedha. Ilaa Waaqayyo siif raawwata ati garuu amantiidhaan godhi malee. Ati nama amantii ta'i nama amantii qabu ta'i malee Waaqayyo siif raawwatan jedhe. Ilaan kana ija kootiin nan arge jechuudha. Ijoolleen baay'een hin kufan jechuudha. Ani jechuudha akka carraa ta'e siyoosii meeqan deebise yookiis tiyoorii meeqan deebise 24 deebise 36 keessa 24 deebise gaaffii naaf gaafate yookiis wanta gaaffii afaanii hundumaa irratti injifannoon argadhe. Waaqayyo injifannoo siif haa kennu. Lafa deemtutti milkaa'insi addaa dura kee dhaabbatu. Haleluuyaa. Ana Waaqayyo akkasitti na milkeesse gooftaa kanaaf galata naa galcha. Kanaaf jechuudha gochaa Waaqayyo hin dhoksinu Waaqayyo jechuudha lafa kanarratti kan Waaqayyo isiniif godhe jechuudha hin dhoksina Waaqayyo har'a jechuudha fuula Waaqayyo dura dhaabbatanii wanta Waaqayyo isiniif kakate raawwatan yookiis xumurtanii Waaqayyo immoo isa caalu isiniif raawwata. Mee naaf raawwatama dhimmi koo jedhaa. Waaqayyo dhimma keessan yeroo yerootti dhufee isiniif raawwata. Wanta Waaqayyo isiniif godhe garuu hin dhoksina. Hin haguugina. Waaqayyo kaayyoo isiniif qaba akeeka isiniif qaba sana gargaaree ammayyuu irra deebi'aa gooftaa kanaaf galata naa galcha. Ammas jechuudha hin xumurre jechuudha.